guyyaa deengata uummata harargeeti sagalee teena doorisan jees lib godheetuma kaasite Facebook irraa qiyaamaan itti dhaabbanaan tuni suuraan tun si haa barakatun siin jaanu hedduutti hin shaqqalte. Oomishni irraa itti dabres akkaawuntiin kuma takka 70 takka 56 25 29 torbaa kanaan itti dabre jechuudha. Fariidaa jala jira kunoo maqaa jala jira maqaa Junayd ija gubba jirti taa Junaydiitis. Akkaawuntiin kun akkaawuntii nama hedduu isaanii okay. Ragaa dabalataa suuraa murtii guutuu nu deebisu guutuu akka taanaa fayyaan qabu jeessan. Ebaaf na sanillee because bakka tanatti nama hedduu guyyaa hedduu shawwatee jira waan ta'eef. Hai boo namni akkamitti nama akkana godha halkan rabbi amma namni as jala. Amma gaafurmaanni asirra fiddan gaammahi. Ji'a shaniidhameeti biyyatti galee amma mucaan Finfinnee jira isiniif hin fida asirra. Waggaa takkaaf ji'a shaniidhamee gaafatti dawwalu murtii Suudii deemee jira. Akkana keessatti mucaalleen maallaqa riyaala 2,000 dhabee waan ta'u dhabee Finfinnee keessa jira. Woomanoon illee irraa na ergi jeetiin irraa dhabee obboleessa keenya inni kuni aboo rabbi sodaadhu irraa naa fuudhii jeennatti dhufee jechuun mucaan kun Suudi Arabiyaa jiraata. Riyaala 2,000 murtii irraa qabaa jechuudha. Riyaala 3,000 ergeenni 1,000 immoo uummata Booranaatiif sadaqate mucaan. 2,000 immoo murtiitu liqiin akka inni siif hin deebisaa jee karraa fuudhu ta'e jechuudha. Kanallee yoo gartee murtiin ani irraa Hadir. Walumaa gala riyaala 1,000 jechuudha. Kan liqeetiif. 3,000 kun takka uummata Booranaatiif kenne 2,000 murtiitu siif hin deebisaa. Ustaz Hamza dubbuma isaan kaasatan irratti abbaan 3,000 illee naa dhufu 800 illee naa dhufu osoo gaafa waan kan isitti himnu warroota Adaamaa keessa jiran kan salaafa jimaa, salaafa biddeenaa, salaafa bishaanii, faantaa, mana qaamaatii walitti akka illee nutti qabne baay'ee. Dhugaan sin jaan kakadde kan nama siif fiduu fi baasee si garsiisu namoota maallaqa jimaa 10,000, 8,000, 15,000 himatanitti jira. Haadha manaa abbaa manaa murtiin fuudhee haadha manaa abbaa manaa kan lubbu jiran fa'aa jira. Barbaachisaa tanaan gasitti naquu dandeenya. Keessaan si ergaa asirratti baasee uummata kana ni garsiisa. Kun immoo cubbuu miti, sobaa miti, haqa abbaan dhufee dubbachuu danda'u galatoomne. Sababa akkasii jenne qoy isinii kun murtii kana akka inni fiigee fooqirraa fi darbu godhuu deemtammoo naaf hin galle lafa kanatti argee. Maaliif ta'uu dhugaa hawaasaatiin gajjige gaafa misiraan gabbaasu dhaga'uu diddaniiti har'a dhugaan gajjiite yoo sagaleen tiyya qaqqabu jiraattee sin beeku. Irreedduun akka namni nu hafee faana fakkaate dubbiin gisee laa. ragaa fidaa amma ragaa fidaa qabataman. Boo ragaa malee takka haasoo hin ta'u. Hundi ragaan taate hundi. Saddeetii sun dhufee ture Jarman jiru sani garuu Hamzaa biraa jiraannaan tokkuma Kongo. Anu ammoo nambara isaatu irraa fadheen. Yaaboo inni nu dhiyoota na fuudhee yaa jara keenya maadhumaaf akkanatti jala dhaabbattan yaaboo dhiisaaf irraa wallaahi dhiisaas. Bultii namaati. Gaafaan an dura fidee gasaatelu arshiin 10,000 maallaqa guddaadha jettanii gaddiiftan. Asirratti garuu bakka 500 meeqa taati saqaayya. Asirratti garuu laal dhagee Hamza Haji atis dabalatee namoonni Sheekh Ustaaz Hamzaanis warri ammaan tana dubbii tana qaban guddummaan laaluu dhuftan hundi keessan maamman namoo wanti nu hubachuu qabdan dhaggeeffadhaa. Ani akka nama dhuunfattis haa ta'u ijoolleen keenya hara dhagee Hamzaa keenya lakki boomata kan hubachiisuu barbaada. Hammeenya murtii kan qabne jechuun hammeenya murtii kan qabne dhagee hammeenya murtii kan qabne ibsuu barbaade. Afaan illee jijjiiree jira murtii guutuu afaan Amaaraatiin haasa'e. Gista ka koya abbaan qarshii 800 walisin. Nuti manguddummaan dhufe. Riyaadoo mana 10 maangoon 10 ni ta'a Hamzaa mana 10 godhire. Gizee lakkooytu meeqa argaa jirta maamman namu maan hin dhiifne ta'u. Hamzaa jiigista kajaraa naafani ta'a dalagaa keessan ture waggaa Abaashii. Riyaadoo ni deebita. Ragaa wayitii fidee dhufanii Hamzaa Abaashiiti. Oi sanii miti. Oi san booda wali gayyaa ta'an sun abbaan qarshii. Hamzaa Bashii Afoonaa illaa jaan akkanumatti dhiisaaf. Rakkoo hoolaa ragaa inni maallaqa inni namarraa nyaatan fidee dhufanii nam. Oi san ammaa miti. Oi. Turumbatu fidi amtaa basi as fidi. Namtichi ufiifuu maallaqa mootummaarraa durgoo kaadiree opiidiyoo irraa fudhatee dhiiga namaa jiru. Laayif istaayilii dhagaafaal taate
step goona qoy isa china man naadhi isa kuno gurbaan muka bisa turumbatu muka bisa lafa Olbaas aban wobs hanga sun dhufu. me ali erga ali ababa darbu Bani dhiisi abanu. Hanga sun dhufu abanu. Ali FC khaju kana. ali birra wani mani kha ali birra ju'e Kuno erge حمزة بتاعي تبلا لي ميت حمزة جي كورابشن ده لقول جرت مالي في حمزة ماشي ده ترى سجي ترى لما خديت أنا تكفى خديته sivin kan ولي جاية sivin kan nani kicca fi ko ni kicca لكن جي هو ni kicca Obatti mana isini banna Mallaqa kuma turumbatu. 800 godhu yaanaati kaameramanii qophaa'a guys. Mallaqa kuma me 800 warri waraabadha. amma sadde kana warabachuu barbaadan qophaa'aa abo ali Qophaa'aa. xiyyaara deebii darbe Ali birraa Erge ergi. fi bara accountiin isaa private irra jira. inni ababaa uga darbu san qabaa Qabee Just bara keessa barbaada, dhufee lakki. bakki noolaan dhufee laa. accept qabne Si qofaan naquu danda'a. Okay, wal guddisa bakka ibsoota naqaye. Takka bakka tiita naqaye. Viidiyoo banii bakka Yaa dirqama tamiin viidiyoon. Viidiyoon warra dirqama. himatu lamaanii so san muka amja Eh, kasuma so ya. san muka warra himatu lamaanii wal bira kaa viidiyoo banaa boo isin lachuu har'a guyyaa saaxil bakari adlaal duraan jibbaa murtii guutooti irratti duulanii nuun jechaa turanii har'aan tana namni murtii guutumaa himachaa jiru ibsoo kajiir martuu saahiba isaa goddanyaatu isa himaa jira obboleessi keenya aliin kajaartiin sii fida je'ee birrii 800 guutuu irraa nyaate sanii ragaa Qophaa'aa gaa warri hoggataan duula gettan sun amma duula ta'eef dhuga ta'e ilaaltan. har'aan tana helleyyoo teessan anaa isinii as baase kunoo dhaggeeffadhaa. Ali birraa welcome. Maqaa kee Ali birraan ta'in uummata kana nuyi maguutaa akkasii haa baran. Muutii irraa ka'e. Muutii erga tana fakkaata. Sagaleen kee likkii miti Ali birraa guutaa mee? Ali bilbila kee ki gootu muutirran jirtu bilbila kee ofitti dhiyeessi bilbili yoo wayirra kaanillee beektaa sagaleen ni cufamaa dabbal yoo lafa keessa jechuudha bakka sammaa kanaan Guututti hin cufu salaatee kushuma xiqqeessa malee amma garuu guutu cufe. hin jiru ammoo jechuun jira hin jiru Hin jiru sagaleen bilbila chee godhi biroo. Bu'ii deebi yookaan kan. no hin bu'in akka Okay, namatti mee dubbadhu haamuu viidiyoo cufi. Viidiyoo cufi dubbadhu mee. Dhaga'amu muut godhi mee guutaa karraa kaasee muutirraa. Kophaa tan teessee guddisaa qoy. Rabbi murtii. Mee muut godhi muuti mee bilbila kee muut godhi mee guutaa. Ifuma ta'eeti muut godhi irraa kaasee ilaalla. باي أسجلها باي دي بيجان Dhiiroo namatu yoo namni miseen gara takkaa immoo keessi jiraate akkana si godhe biroo namni jawwaala kana keessa jira kallattii biraatiin. Yoo namni jawwaala kana keessa waasaappiidhaan itti saalaan haa ta'u kontaktuma fedhe yoo namni keessa jiraate keessaa baasa. dabbal laal tiktookii gattuqee piroomeeshiin kajuu keessa seenee akka sagaleen dubbachuu danda'u oonaa godhu akkas achii cufame sitiingii keessaa cufame. Saaniif ta'u qoy nama jawwaala keessa jiraatan namatti haasoo jira bakka biraatiin obsi. Okay. Halas cofi Ali Birraa nama bilbila keessa yoo jiraate cofte please nama 4,000 seegaa jira. Bu'ee jira qoy adeemu. Okay. قال لي ابو حسنو حمزه شجاب ربنا Itti bu'i. حمزه ماشين يرو دكبنا كو استاذ خيرتين ديبيا وفي فونا مسوفه لكيفته مودمر درغو فرته جمال لكي كمه جرادو لايف ستايلين جرادا يتمدا اما مرتي متاي نمدا هراوان جرتو ريكبدو في فو اتلي جتي ادوسي غياو جرا اما ga step by step ni demna je abba manati charai ganna atis kan ke harkakanya jirta si jitu Sini shallama mee shillimaata ammas ergaame geeffadhu deemaa hudduu si shillimaataan sin jee afaan qabadhu dhaggeeffadhu deena shallamtaayyee shillimaata qabdaa deeroo hojja Akka amantirratti si kafalamee warra amantii waliin dhayaa turte baga kafalame tanan dhiisi waan akkana waan amma ragaan dhufee naa mitan hin beeku tana jalaadhee waan akkana kan maasoo tana jalaadhee raguma nama si deeggaraa turre ni beektaami badhaasaan sin jee badhaasa deeroo hojja badhaasa doolara kaashin daylii kan dhibba sin akka akkamas taa'e namtichi hudduu naa kaashin fuulara si facaasa akkanatti fuulara si
fuularra si facaasa akkanatti fuularra si facaasa akkanatti fuularra si jarri kun silkii biyyaa oowwise wallaahi. Yaa silkii biyyaa ibiddatti naqe jarri kun wallaahi. Alaa isin oowwise qooyaa. Egaa awwala eenyu ture as Hamzaa Sheejjaa firii jira as Turumbaduu jira qooyaa akka takkaan ol dachaasa. Obsaan kunis keessa jira ture. Ammas irraa himanichinis anis anan qaqqabu taaptaaf godha harkaan. Dubbiin jabduudhaarree. Hamzaan kunis ni jira. Turumbaduu meeshaa jira. Amma booda himannaa biraatii fi jinnii takka hin dhaga'u. Rabbi sababa mana isinii godhee isin gannaqee mee Turumbaduu meeshaa jira. Ayyayyayya. Ibsoon kana erga agaa ababaa olamma tarbiyaan hin kaayinaadha. Galchaa warri moodeetara akkana. Abbaan kuma 800 dhufe. Dubbiin dubbii lafa tattaanii barcuma irra teenyee birrii kuma 800 kana tahliila hawaasa kanneen ayyanneeti. Hayya. Mee eenyu jira saree fontana? Aliin hin deebine. Walitti wal siga. Awwa ababaa darbaa gaa asirratti wal Turumbaduun seene maamannamoo ababaa darbii akkasitti akkana. Ammas wala kun wala. Mee Ustaas Hamzaan achumaan kutee anis ni jira. Ni jirta atillee. Khadiirii jira reefuun tana eeyyuwa akkana kun wala. haasawaa isaanii santuun ta'inii fi bara Hamza. Nama wajjin nun deebisin gaama achi baay'ee achitti nun deebisin gaadam bakka biratti haasofnaa bira kutamu. Hamzaa hanguma manni lafa taa'u mana uwwisuuf yaala. Ani silkumaan baran fuulli kiyya qorree bakka inni jirutu warri namni arganii beekan saa. Fuula laallee nuti qabsootti turre wal dhayaa turre namni turre qabsoo jirra namni kunti fuula wal laala. Sheetichi faalli kiyya qorree kan nyaadhame ji. Har'a dubbii jabdu bar. Ali sirreeffattee yoo sirreeffattee ababaa darbime. Haay. Warabbiin garuu. Ati deebisa. Aboo na baasu jira saa Hamzaa si bona biraadha moo moodotara. Roodni isaa gamoo. Moodeetara akka akkasii dhiisa. Ammani dhagamaami. Mee ibsoon eessa jira? Ibsoo Khadiir martuu ammani jira kunoo qulqulluudha. Hamzaan dhagamana fakkaate amma akkasimi. Amma eenyu? Okay, ana Ali dabar. Isuma Ali Birra. Okay, amma tolchaa gaafa mana sirriitti tolchaa. Waan inni yoo jira. Dabbal galcha. Ayya faamii kanaan buusee faamii boodan. Faamii illee galmii himannaa. Ayyee bakka kanatti. Hamzaan ni baqatee jiru. Hamzaa Shajjaa Birmoo. Hamzaa Shajjaa Birni baqatee. Ayyee bakka naanaatii tana Khadiir illee galchaa. Khadiir illee reefuun tana galmee ajaa'ibaatii mujjiraa mire. Ayya. Alii kana garuun arkwani ni agartanii isin. Ali Ni jirra sagaleen isaatiin ni dhaga'ama amma. Yaa Turumbaduu lama godhini mul'ata Hamzaa mana ni arga. Amma haasa'uu ni danda'a. Khadiir takka Hamzaa namni hafte takka ibsoo waa darbaa naas hin qaba. Akkana manni illee bareedaa jira. Nama tokko nu hafee Khadiir moo shee Hamzaa jira. Ni eegalla. Hamzaan ni jira, Khadiiris ni jira. Ali kiyyaan ganamatu kaameeraa kee nu bane gutakkaati akkasuma ban jenne fuulli kelle nama. Ustaz Hamzaa yoo dhufe na jalaa bu'aayyee. Ayye. Ali kaameeraa keessaa qimee sagalee jotole. Yes. Asin jira. Aywa amma tolee jira okay. Dhagamaami. Mee ibsoo Khadiir martuu eessi jira. Hanqasuu dabbal isitti hafuufo. Warri waraabbattan qophaa'a. Aboo gaafa Ibsoo barbaadi sheesher.
Share godif. Sono khaysan jiru dubbitan hadis qalumma na aimatu. Laki tartiibu manaati fi man wal bira fala rakon. Agasa ni dofa yotto offer rakon. Okay, Ali Bira baga nagaa nufte baga wala garre maqaa kuma dhibba saddeetitiin namni hedduun fuula kee maqaa keetillee olaalee himata kan kennu namni hedduun kuma baaba kentu kaa waan turee fi maqaa keetii fi bakka dhalootaati fi bakka jirtuu fi akkatti murtii wajjin waliin dhuftan jalqaba irraa kaasee nuuf ibsi namoota bakka godhatti. Okay, duraan dursee salaamu warahmatullahi wabarakatuh kam jirtan nagaa. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akka tasaa bilbila kiyya kun tokko beeksisa wayii turre dhufa yeroo akka tasaa yoo sinjala cufa miniin deebi'aaf daqiiqa sakandii wayii deebi'a waan ta'eef akkan irratti waan hin goone. Anaa fi ani maqaan kiyya Ali Muhammad Ali Naanjaani wal magala dhaloonni kiyya godina Harargee Bahaa jechuun karma ati Kombolchaa kana. Bakkee amma jiraadhu immoo Jarmanii. Ani ammaan dura murtii guutoo Dhiisaa gaawoo bilbila kana dhiisaa kun bilbila amma beeksisaa miti. ana bira ani kiyya amsa kiyya san bira ana bira dhisa ana bira. Itti fufi rakkoon qabu sagaleen kan dhagahama tuuf. Ya ana fi murtiin akkeetti wal baranne ani obboleessa murtii Chun Sultaan Hassan nama jedhamu Sudaan keessa hojii turre. Obboleessaati wajjin bara 2014 Chun 2013 2012 haga 14 dhuma Sudaanii keessa hojii turre gaafa lola Sudaan sanallee wajjin turre naaf obboleessi Chun du'aa fi jiruu keessa hojii baane akkuma obboleessi kiyyaattiin jechuun fudhadha deebiseetiin dhimma mata naga jidduu duraa agoosti dabre jechuudha akkanatti bar murtii keenya akkanatti bar biyyatti illee fuudhee jeetiin eenyuun sultaan biyyatti illee fuudhee akkana bar nakaa godhadhee jeeni naa gammadee hojjumaan Mutaan inni isa keenyaa jiru sanii mi? Mutaa keenyaa jiru san? keenyaa jira Yaa okay. akkasitti ammas achuma agoosti karaa gara dhumaati irratti beekta awwa akkanatti barii ayyoon xiyyeelina jala. Ibiyaasir. Fama. Akkanatti bara ayyoon xiyyeelina jala akhiramtee akkanatti gaate mana kiyya bakka bar mana jirti obboleessi kiyyaa wajjin jirti jeetiin akkana na wajjin boohanii bar meeqoo Ummaan deelii duute rabbi mataa godhuuf. Rabbi mataa godhuuf akkasitti aboo wargaa kana taate jeetiin ani isaa wajjin dubbadhe jennaan bara obboleessi kiyya tokko jira meeqoo nama beeka isaa wajjin haasaa naan je akkasitti Sultaani sinjaa. Sultaan naan jaamu sultaan kun egaa murtii guutuu kana fide beekta maqaan isaa Juneedii Hassanii ol magaalaa akkasitti Juneedii kana guruppii fidee miseenjara walitti nu hidhee akkanatti obboleessi kiyyaa wajjin akkana lola Sudaanii sun keessa wallaahi du'aa fi jiruu wajjin keessaa baane. Obsaaf hidhee gara koo bilbilaati. Hayyee itti boqochu marra. Akkanatti bari obboleessi kiyya kun haati illee jalaa duutee gaara manaatti wajjin akkana jiranii wanni gootuuf ni jira jennaan aboo kana mee hiriyoota kiyya tokko jira maaliif dalaas tokko naan jeeba footoo isaa gaaf sunatti ergee jira abbaa qabeenyaati akka hojjetaa isaa godhee gara biyya alaa sii baasuu ni danda'a. Isaanii mee yoo rabbi jee akkasitti isaanii mareedhaan naan jee guyyuma sun deemee mari'atee galgala kaana dhufee gaamana bilbilee akkana naan jee sultaan hojii walitti dhufnee gaa aboo sultaan gaawwanni kun gaafa waan yeroo beessanii akkanatti illee gaa murtii guutuu kun tokko maqaan isaa qulqulluu miti. Akkam goonaa jennaan rakkoon qabu walumaa gala wajjin jirra waan jiru rakkina jiru walumaa wal goonaa walumaa wal gargaarraati itti kan naan jee rakkoon qabu waan inni jiru sun. Akkasitti dhufee bara 1800 naan jee. Ali asumarratti ati eessa jirta ati mana kan gatee eessa akka dhuftuuf wanni godhaa jirtu kun. Ati mana kiyyaa biyyee jirti Itoophiyaa jirti ani immoo Jarman jira beektaa jechuudha. Obsaa deebisa. Okay hayyee obsaa deebi'ee thank you. Tuuf. Akkasitti walumaa gala naan jee dhaqee akkanatti bara waan akkanaati jee waa'ee sunillee waa'ee roobee sanillee waliin dubbannee bara waa'ee roobee sunillee qulqulluudha bahee jira kun wanna suni ragaa yoo barbaachisaa ta'e waan jiru hanga tokko eenyutti Hamzatti ergeetiin jira Hamzaa Hajiitti ergeen jira jechuun barreeffamaanillee waan inni kanatti bahee jira naan jeellee natti ergee jechuudha nagee beeyan wanna suni maqaan balleessan malee jee. Akkasitti gaa sababa obboleessa wal beekne wajjin fuudhee maallaqa suni ni waan turre waraqaa akkana godhe naan jee. Sorry, ibsolleen deebi'ee jira. Okay. Itti boqochu marra. Akkasitti waraanni suni waraqaa sun hundalee natti ergee walamansiifneet walumaa gala akkana guyyaa 10 keessatti si fita. Guyyaa 10 kana keessatti waan ijee waraqaa akkana baasa bor akkana godhe mana waan istiidiyoomii mana maali deeme akkana godhe jee waan sun hunda haati mana kiyya fuuteetti ergitee waraqaa sun hunda dabarsitee na bira dabarsitee illee na jaasichi dabarsee fi abshiroo waa tokko rakkoo qabu naan jee murtii guutuun beektaa nama akkami nama jechuun afaan kanaan ni jira miti yaani dhugumatti beektaa nama harargee qulqulluu haaya nama ija keessa ilaalee dubbatu miti beektaa. Okay. Ani murtii guutuun nama hatullee jechuun numaan dhagaa garuu akkaataa inni afaan itti namatti fayyadamu
afaan lallaafaan jiraa miti haa lallaafessi dubbata. Amma walumaa gala gaa akkasitti na amansiisee gaa yeroo sunitti haati iyyallee waan na jalaa duutee jirtuuf wallaahi natti hin dhagaamne maallaqni sun homaa jechuun barataallee barumsarra jira. Natti hin dhagaamne maallaqa sun hagariitti liqeeffadhee garii immoo gaa waan godheetuma isa sun guyyaa lama keessa na argijee maallaqa sun itti gad argee gaafa maallaqa sun itti gad argu torbee duraadhaa akkam naan jechaa ture ayyootii yaa dhukkubsatteetti akkanatti bara manaa kamaa seentiyyee wallaahi haadha isaa gaa jechuun ani wanni haadhaatu nama dhagaama beektaa haadha isaa Muridira mana kaya dapat daging gak nama anda terbina. Laki anak berai sampai ramai tiri faham. Seberapa nama beratin bana waru tahu juru gastra nama harajin dekat. Akkasitti wanna suni hundatti ergee achiin guyyaa duraadhaa waan naan jee torbee duraa waan naan jee qo'imee jira gurbaa wajjin haasaa hojjetan naan jee torbee lammaffaa immoo haadha isaatti dhukkubsatteetiin wallaahi dhiisii dhiiga gamanaa kamaa keessaa dhiiga kan raawwanii godhan opereeshinii asiinatti ergee hawaan haadha gubaa haadhaniin beekaa haadha xiyyaan dhabee jiranii waa tokko rakkoon qabu jeetumaan dhiisee torbee sadii moo afur akkasuma dabarsee gaafa kaan immoo ifii dhukkubsatee kunoo wanna sunillee mallee hamsatti ergeen jira. Gulukoosii fitti hidhee kunoo kanan dhukkubaa jiraa jee natti ergee haa rakkoon qabu rabbi murtii keenya rabbi isaa fayyusi jeetiin dhiisee gaafa kaan immoo obboleettii yaa ta'e Oromee kanatti bara maal ta'e naan jee irraa booda gara ji'a lama akkasina dabarse. Isaa ta'ee eenyu eebbifamtu seen hin dagatina inni Oromnee si ammallee dubbitan as qabadha. Yaa akkasitti nama deemmatee kanatti heerumtee sababa sanii lolarra jirra maal jee akkasitti fuudheetiin intala eenyu maallaqa sun booddee na jala dubbachuu didee eegas ammas ji'a lamaa fi maal ji'a sadii gaafa jala gahu mucaan tokko ijoollee karaa baalee kanaan dubbisee aboo bara akkanumatti wanna sun wanuma teessun walii qoxoof jira sirreessu jira gaa obsii finaan jee na dubbisee haa rakkoon qabu murtii keenya na dubbise haa rakkoon qabu na dubbise waan jiru baa namni wajjin osoo wajjin haasaa yoo maa rakkoon qabu jeeni. Nama bulok firraa godhi jeenka nama bulok firraa godhi ali. Namarraa miti hamka keenya tokko beerbuun kina seetu jira rifama. Akkasitti waan sun eegas gaafa ji'a afurmoo kana turu Hamzaa Sheekaattillee Hamzaa Shee Jaabirittillee dhaqee Hamzaa keenya waan akkana na godhe murtiin ijeetti madde deebisee dabbaalillee karaa nama biraatti wal argee dabbaalattillee bilbila wajjin haasofne turre akkana dabbaal keenya bara akkana na godhe gurbaan kunii jeesi dubbadhee mee walumaa gala gaa isaanii dubbadhee sitti deebilee naan jette gaarii gaafa sun siif himi jennee na fakkaate haa ta'u gaani wallaahi ani jechuun obboleessas akkas naa godhu gaa jechuun namni gabee ta'anii nama argee kana waa hattuutti jee namanuu garuu dhiifama. Nama argee kana hattuudha jeellee waan amanu garuu ani murtii guutuun akka harargee keessallee hattu hin jirtu ragaa naa bahee. Yeroo hedduullee guruppii kana jalatti dhufeetiin bakka isin dubbattanitti murtii guutuun akkas na godhanii ni madda maal waan jiru buloo kuna godhaa ture mana dabbaal jalaa mana Hamzaa Jaabir jalaa bakkee ati addanuu baaftu Zakii Dallaas hojii dalagne jeemu maal Dallaas jette. Zakiin sun abbaa qabeenyaatti naan jee akka hojjettuu godhee maallaqa isirratti miliyoona akkas miliyoona lama sadii akkas dabarsee guyyaa lama sadii dabarsee sorry. Maqaa Zakiitiin inni isin daldala nama biraatiin. Zakiin jaartii akka fiduun si godha kaja utti Zakiin maallaqa akkawantii isaarraa akkawantii isirratti dabarsee irraa deeffatee yeroo lama sadii gaafa godhu akka jechuun jedhame hojjettuu isaa godhee kan nama meeshaa alaa bittuufitti si ergaa naan jee beektaa. Akkasitti maallaqa sunan itti ergee kan harkaa ba'ee walumaa gala gaa maallaqa sunni gadiitti liqeeffadhee ogaa jechuun barumsarra namni jiru silaaman harka qabaa miti. Wallaahi egaa gaafa sunni jechuun gaddee haadha xiyyaatee wajjin waan sanaa wajjin dhugumatti sammuun hagammaatti nagan hin qabdu beektaa karadhee illee waan godhee booddeerra irraa dhuma maal naan jettee miidiyaa irratti miti yoo gaana waan nagatu ijoollee miriyaa katti nama dhannaan deemi miidiyaa miti yoo barbaadde televezyiina irratti haasaa naan jennaa barreessee akkasitti booda gaa walumaa gala adda baanii bulookii na godhee jechuu gara hundaan jara keenya kana qabadhaa walumaa galatti. Namoonni maqaa dasii daalasiin maallaqa akkaawuntii namatti erganii namarraa saamaa turan tokko makka isaa kana faadhaa jechuun namoota hedduutu dubbataa ture miidiyaa irratti kana dura. Akkamiin Zakii illee waan kana keessa laaqe fidee osoo deemu. Zakii Moodaasii jettan Zakii sana. Zakii Daalaas jaamaa inni abbaa qabeenyaati akkaawuntii isaa irratti ati birrii dabarsita inni immoo akka dalayduu isaatti yaadatan biyya alaa si erguu danda'aadha. Maallaqni 880 sirraa fuudhame suni akkaawuntii Zakiiti moo akkaawuntii murtii si kanname. Akkaawuntii Junaydii Hassan irratti ergame kan murtii irratti ergame. Akkasii miti Zakii irratti maallaqa erganii osoo hin ta'in. Irratti ergan osoo hin taane yoo irratti ergameera barke akka inni naan jejjera. Akkasii miti akkana galeen si himaa dhage. Zakiin
akkaawwantii jaartii teetii irratti maallaqa gurguddaa ergeeti tiraanzaakshina godha akka waan jechuu fedheeti maallaqa gurguddaa ergeeti yaa akka kaayisiin wal magala akka wal qunnamtii wajjin qaban fakkeessuuf akkas godhaa jechuudha. Isintu beeka gaawwan biyya faranjii oke. Naagalee jira likkitee. Ifa madhaamsa tokko ni dhaammadhu warri namni baay'een asala deemee eenyu murtii kiingii warri jettan dhuguma rabbitti rabbillee sodaadhaa namni rabbi sodaata beektanii du'aana qabeenya kun akka bareedaa ta'u qabeenya maallaqa. Beesu komantii ilaalin komantii akkanuma itti himtuu si haimatu qoya waanuma fedhaa jiru meedii. Mee dhagaye wantoowwan kana magaa namni gari soba jechaa jira. Risiitni maallaqni itti ergamee fi waliigala isii yoo jiraate ol baasaa iskiriina irra kaaya nama agarsiisa. Amsa keenya sireef sitti erga jira keessa laala. Nin beeka. Hamza Haji itti nama erga amma reefu. Okay, Hamza na bas okay ali gira. Maaliif jennaani akka waan gartee maqaa balleessu jiranii kan taane. Sitti eeguun na dabbaan. Natti erginin kaya. Amma natti ergana kaya. Busy na godha jechuudha fi. Ana kaya rakkoon jiru. Takka takka WhatsApp maali WhatsApp qeemaan irratti erga. Messenger makiyyan kaya messenger man. WhatsApp irra na erga beekam si haachi. Aan haayisin joo WhatsApp marraa share godhuu Itti dabarsu barbaade WhatsApp irratti sila yoo jira. Yoo feete ilaali. Gara messenger share godhuu WhatsApp marraa kaasee. Qoy mee kutak. Yoo feete shootii godhi, yoo feete daawwalooti godhi. Suuraan WhatsApp inni feete daawwalooti ta'a. Yoo daawwalooti bakka hin garre shootuma godhi jawaala walii qabee keessatti. Waan bu'aaniin buusaa garuu sagaleen silaachiin dabruu qabu sagalee murtii guutoota dhagaa. WhatsApp xiyyaan siimaa qabadhu Osman qabadhu. Karaa gabaabaa. Ayishee. Ida'uu 974. Oh ishee pilaas. Booda mana sirraa fudhanii booda nutti hiitanii keessa walii barreessaa waan barreessitan. Rakkoon qabu lakkoofsa xiyyaa qabatu nama uummanni uummata kan nu barbaada. Ida'uu 974. 9 La lakkoofsa qaatari waan ta'eef ida'uu 9 7 4. Okay. 70 63 34 97 dabbaal. 97. Yes. Qadiirun bannaa tokko garan kutee qareef wayaan harkaa qabajuu qubaa qulqulleessa qayyuu sanas ol deebisa asmaa jiraatu. Messenger na ergina waan tarbiyaa sana agarreen. Boo wanni si godhe Hamzaaji yookaan narratti as ergi. WhatsApp marra seeni durame Hamza WhatsApp irra seeni laatee WhatsApp irra gaseeni. Hamza anarratti ergi Hamza. Hamzaaji. Mallattoo ida'uu tuqe mallattoo ida'uu WhatsApp irra. Ishee huno hamaaman namoonni dhufe WhatsApp as marra tachi naqaa kuna. Achina kimaama nama wasaa baasu takka kan beena. Sagalee hundaa jira maalii jira tartiibaan suuraa isaa hunda tagaafana dhukkuba jeesanii jira. Suuraan tun qaba suuraan baraa inni dheengadda gabbaasisanii. Jalqaba mucaa kanaan sobamu ergamte tagaa dhiyoo tana akka inni gaafa sagalee uummata Harargeetti ta'u maxxansisan gartanii jalqaba suuraan isaaf ergamte soba amma dhiyoo tanaan irra dhukkuba jeera deebi'ee poosti godhe malee. Tabar tananaa saatilee tabiyya keeysaan jirena sodaachisuuf jiran jiru. Isaa biyya Obsaa dhaggeeffadhaame. Ummato akka waa nama dhaggeeffadha akka waa nama nu jala nafne mucaa kanaa waan hin gaafadhuun qaba. Mucaa laal sagaleen hundi as gubbaadhaan waraabamtii namni waan dalagu waan qulqulluudha dalagaa as jala koomentiin laalin obboleessa kiyya alibirraa koomentiin laalinii koomentiin if nama fannisiiftii namni girrisaa kan addaan fudhatee jira girrisaan cinaan kiisha kiyya jira cinaan kiisha Hamzaa jira cinaan kiisha kee jira cinaan kiisha dabbaal jira girrisaan dabbaalii sooma dabbaalitti naqate malee haqa kana gadi harkan kiyyalleen akkasuma. Anaa ibifuu baqataadhaa kana kiingi jedhanii deemanii bira kutatan kiingiin hin jirtu dhaggeeffadhu siifiin hima. Waaniin ansi wallaahi dubbii ta'e tana eeguudhaaf na bira halkan sa'a 7 Awustiraaliyaadhaan jira halkan sa'a 7 walakkeessa halkanii irratti dabarree jirra jechuudha. Si qofa. Kunoo maamman namoonis jechuudha. Maamman namootii fi ergi haati waan argite Hamzaa ta'e wal jalli deemna. Maamman namoo banadho kunoo WhatsApp iseenii wal baas. Maamman namoo naa banatu. Hoggaa ummata. Maamman namooti kaameeraa kee bani yoo fayyade televizyiina makiinaa irratti barbaadu waan biraa irratti iskiriinii guddaa nu bani akka Hamzaan godhu sanitti. Aboo dhaggeeffadha. Ara dookumentii dhaguu chaana baay'ee. Halaal guyyaa. Namni haasa'u jiru wal gubbaa muutii kaafatanii wal gubbaa. Bakka akka dhufuu dandeessu godhuu jeeta sittiin. Akkasii. Okay haadha aaya waadhi hajaaniin kun mallattoo ifa galaa ayyee risiita laaluu dandeenya.
Zakii Daalaaf fakkaasi dubbisee jaa Zakii Daalaaf qulqulleessuu bakka seene moo guyya seene? No, bakka seene. Jira bakka seene. dhiisi Jaartirraa bakka udaan bakka halkanii laal udaan halkanii waa sadii balleessa jaan kophee tuqeeti harkaan tuutee udaan ettee laaltee funyaaniin tuutee bakka sadii balleessa kana waan taateef Zakii Daalaas takkaasi dubbisee jaa maqaan isaa obboleessa keenya kabajamaa abbaa hiyyeessaa waan tuqame takkaa isin dubbisee jaa gaafadha. Okay, bareeda. Deebis Zakii Daalasii fi ati takkaa wal dubbistanii ni beeytanii. Lakki obboleessa akka namaa balleessuun gaarii miti yoo dhabe gabaa akka xiyya dhabeet maan dhiisa malee lakki isaas akka dubbiseen beekoni. Isuma murtumaa sinjee. Yaa murtumaan naan jee footoo natti ergee gaafsuni gurbaa furdaa wayiiti yeroo sunitti gaa footoo sun eegas ni aqalleedha garuu natti ergee malee ani lakkisan takka dubbifne zakkeen. Laas footoo Zakii Ayyee Daalaas waan barbaadan gaafachuu dandeessan ammallee achi booda resiita gabbaasaa bakka. footoo Zakii Gista Daalaas kammalee obsaan Gista gaaffii bareedduu kaase tama dabalataa tanuma irratti zakiidha waliin isin qunnamsiisaa waliin isin jirti hariiroo Lakki hiriyyaa kiyya anaa si fixaa malee takkaa waliin si qunnamsinaan hin jenne lakki. sanitti haasee dubbate akkamitti amantee maallaqa Anamma sababa obboleessaa hojii wal beekan jee obboleessi kiyya obboleessaa hojii yoo xiqqaate gara amma shan hojii turre jechuun obboleessi isaanaaf akkuma obboleessa kiyyaati. obboleessa Zakii moo obboleessa murtii guutoo? Obboleessa murtii guutoo Sultaan Hassan. Ajjeetu fufa. Hayya obsaa waan sitti afaan sitti qabaniisa obsaa keessa. Oi asumaan oguu takka biroo egaa obboleessaa wajjin hangana amantee obboleessaa wajjin hangana walitti jaboo taatanii himata kan kee kan obboleessa biraan geessee because obboleessaa walitti Obboleessaa miti yana haadha isaatti illee bilbilee jira haati isaalleen waan naan jette beektaa yaalma kiyya gaa olmaa galaanis gaafa sana dhukkubee tureeti inshaalla maallaqa siin deebisu naan jettee asii haatiniif obboleessiniif obboleettiin asii adaamaa deemanii maallaqa kiyyaanaaf isaa wali kannate jidduu tanaa baajee obboleessi isaa kunoo yoo amma waan itti nama gartee bilbilaan fiduu danda'u awwani gurbaa kan rabbi isaa darbatu waan hin godhun qabu dhaqnellee akkasuma hin jenne yoo if gartee isaa haati isaa raaduu jirtu akkanas godhe wallaahi kunoo obboleessi isaa kunoo rabbi sii kakadha kunoo quraana kan harkaa obboleessi nama muslimaa nama haadhaaf obboleessi dadhaban. Wallahi obbo kunoo jechuun ani yoo kakachuu teellee waan teellee jechuun ani bana No, amma haquun hin geenye dhiisi bakka resiita maamman nama guddise. Okay, resiita dabarra amma walumaa galatti obboleessatti matti haadhatti matti hunduu dadhabanii. Okay, maamman nama hoos deebi'e. Ragaa uummataa kan hin uummanni akka tulmaa mana garuu ragaa kan deebisee warra obboleessa isaadhaa jechuun ammaaf yeroodhaaf wajjin hin jiran sitti illee bilbilee isiillee isa bilbiltee waan keenya jidduun seeninaa naaf isaa wali kannate jee dabaan akkasitti nasitee. Okay, Da jechuun ni dandeessa. Akka seera dhugaa. Isaa deemaa waan kana. Sun sirri jechuun ni Garee kana nurraa lamee danda'a. Kunoo mee laala gaarisiita kunoo laala amma dhufee jira. Kunoo laa maqaan Junaid Hassan Ibrahim guyyaa arshiin kumni dhibba saddeet kallattumaan galte. Eenyuun nu dubbisamee gubbaarraa gatte namni ogummaa waan kanaa qabda. Hamzaadha. Kunoo laala malii kaaraafuu bireenchi irratti galchite malkaa raafuu akkuma inni jee naannoo sanii. Itti aansee immoo Fariida Aliyyi muummeetu qarshii 1800 tiraansfar godhe akkaawuntiin irratti tiraansfar ta'e jechuudha. Junaid Hassan Ibrahim guyyaan isaa guyyaa 19 ji'a 11 bara 2025 keessa kuni risiinii rakkoon qabu baankii orjinaala keessaas ni ba'a bara kuni yoo feekeettee ati akkaawuntiin irraa itti dabres akkaawuntiin kuma takka 70 takka 56 25 29 torbaa kanaan itti dabre jechuudha. Fariidaa fudhate jala jira kunoo maqaa jala jira maqaa Junaid ijoo gubba jirti taa Junaidiitis. Akkaawuntiin kun akkaawuntii nama hedduu isaanii. Okay. Ragaa dabalataa suuraa murtii guutuu nu deebisuu takka taanaa fayyaan qabu jeessan. Ebaaf na sanillee because bakka tanatti nama hedduu guyyaa hedduu shawwadee jira waan ta'eef. Suuraan nama horsii jabanne jira. Shawwaddee andur beeka guyyaan gaafa maallaaqni jalaa nyaatame dur natti ergamte akkana ta'e Kanuma miti gaafa makiinaa wallee nuun jeellee makiinaa tana kaayaa ture qoyaa ba'a. kanuma fide suuraa tanama yeroo torbatti fayyadamu Suuraa tana jawala keessaa qabu. Suuraa san nu baase takka. Taatee Mana mana qamoo jirra barta guyyaa makiinaa dhaamejee hojii qamoo jirra. Suuruma tanaan deema yeroo hundee hin hoggaa shakalu. Suuraa baase. Hojii ta'aa turre. Guyyaa san fayyaa qabaa barta san duraati wanni inni waraabbatee haa malee guyyaa san hojii qabaa. Abaashii duuba wajji qamaa jirra akka namaa gootaa ittee maa qabbaatee waa irraan iyyiinii gaafa sanuu Ululalbaab abba fedhe hojii na taaree kun confidence qaba. I believe in myself confidence. Addis Ababa tana keessa namni akka deemu na qofa laala. Hamza guutaa kame. Awwa jara kan yogi. Isaanus hiikaa isaa dubbate.
Awwain dubballe boo. Ay, obsi Hamza. Lakkii bar awwanin jijjiirama baramtuu miti amma walla kafutti hin jirru. Okay. Guyyaa sanii ati fayyaa qabdaa jettee maaliif saaxilii siin deemalee? Aboon hin dubbadhaa. Yoo deebii walii deebiftanii dheere na Hamza kiyya asuma galaa fi atumaan. Maaman namoo suuraa gijjiirri suuraa gutakka maaman namoo suuraa gijjiiraa jee maaman namoo gutakka kun risiiti maallaqa gijjiiraa jee gutakka. Suuraa gurbaa fi. Alibirra. Amma gaa bakka sagalee murtii guutoollee ni banta gaaba maaman namoo. Ni banta hundaa'u akkas. Maaman Amma Maal jettee? amma tana laallee wanta oofe waan biraa maaman namoo jiru dadhabdee. waan biraa gabbaas tana dabarse mara siita dabarse. Jijjiiree bar. Tabiraa Jijjiiraan jirtu bara. Suuraa kaa suuraa. Jijjiirree lakki risiituma bar risiituma Bana fa Hamza maalisa? Way. Komantiin maal taate? Komentiin mana jirti. Humna jijjiiree. La maaman namoo risiitii malee suuraa takka baasaa hin jirtu. Amma nama risiitii mati deebisuu jirtaa. Qoy suuraa abbaa lama suuraan gurbaadhaa firii. Bakka wanni sitii de gabbuu ol deebi gaa wanni ta'e yoo amma deebi'ee bane gabbuutee deebi'uu qabde. La bu'ii deebi. Alibirra mee akka inni sirreeffatu isuma amanteet maallaqa irratti ergite moo namni obba maallaqa ergitu kana namni isin jidduu jira namni akka dabalatatti qaama lammaffaa yookaan sadaffaa isin jidduu jiru ni jira. Sumaaf isa wajjaasee maallaqa amanteetuma akkaawuntii sirreetti ergite moo? Laal duraan dursee ani maallaqa isaa amantii waniin isaa amanu hin jiru jechuun yeruma sun dura waan roobee suni waa'ee roobee irratti akkas ta'e jedhanii dubbatanii sababa ani obboleessa wajjin turreef obboleessi ni jedhamsi obboleessi amantii obboleessa. Hanga inni as deebi'uu wanni tana isinii banu. Bane. Maal sagalee nu baneessi biraa giraannan Hamza bani. Ali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirta? Aliin keenyuma kana beeytanii kanuma. Kudis. Okay, sagaleen dhagamu isin bira sirritti qoya jalaan itti bana. Hidha gaamaa tol fuudhi jalqabarraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirta habibi obboleessa kiyya nagaa qabda fayyaadha. Soorii dhiifama bilbila sirraa qabni guyyaa lameen kana ni beeka. Wallahi deebiin si deebisu reediin taasifamaa fi si rakkaasinii. Dhimmi jara wajjirra wal karakkaru jirru dhimma jabuutii hin deemtuuti ka ta'uu qabu akka taatanii asiin haafituu qabdan irratti wal karakkaru jirra waan hunda itti geessitiin jira michoon jabuutii haa deemtu viizaa goonaa fi naan jennaan hin gootaniif viizaa hin deemtu irra wal karakkaru jira dhiyootan ammoo akkuma ati koo qabdu waan hunda informeeshina footoo viidiyoodhaan si erga Addis Ababa poolisiin jalaa kaaftee gubbattee baalasultaanotaa fi warra waan kana dalaguu jiru hunda namoota agartee biyya kanarraa akkasi bahee biyya kana deebi'ee adunaa ifaa hunda hidhanii dhimmi deemu jiru waan akkanaati habibi tanaafis sirraa callisee xiqqoo takkan waan obsii waan sadii adunaa illee qabsoo tana keessa gale haa. Ayyee. Saatii murtiin jedhamu kanatti miti adunaa ifaa hidhame kun soba. Itti dhiisati sagalee biraa bani jirti tanuma. Sagaleen taa'ee ta biraan jirti isa tana keessa tana hunda keessa mooteetii jira. Taane taa inni itti haasa'uu jira amma eegi. Bani sanillee because wal bira qabnee ilaalla waan isaan haasaa garaa dhaggeeffatu taalii itti haasa'uu jira. Akkuma aliin na ergettiin hunda tartiibaan isinii banaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. lakkoofsa tokko akka jirtu godhe akka jirtu lakkoofsa takaacinaa godhe takaacinaa. Inni sammaa dilee sammaa gootan isin seeraan dhaggeeffataa usii taa'e. Information jira barachuu barbaade. Yaa naagala jechuun waan ati keessa turtes haa ta'u hawaan biyya keessa jirus oolmaanii argaa jirra. Yaa ati haa ta'u waan jiru hunda yeroo si bilbila jechuun yoo biizii taatee waa irratti waan taatee malee jechuun na jalaa kaasituma ni jiraan akkana jira jechuun ati sirakkoon qabu. Anis naagala beekta nama biyya namaa keessa jiru deebi'ee mas nama waan nama akka amma godhaman. Gartee miskiinummaa sa'aaraan qabu gartee mucaa kana. Akas hundaafuu rakkoon qabu hundaafuu jechuun waan jiru inshallah haa information waan mogori jaraas jedhamu deebiitu mafasraa eegaa obboleessa afaa manaas kan dadhe garuu waa takka waan hin jiru inshallah bishira rakkoon qabu. Miskichi amanaas kan dadhe jaabara. Eega maalanii galee booda moo Somaalanii galiin alii sagaleen kun. Kun dhimmi miyyoo dafee haadhuma haa kuma murtii guutuu amma dubbate irratti. Boo eega maallayni gale kan gartuu anuu bishaan irra dhugeetiin dhuga baantaa akkasittiin bishaan irra dhugee gad dabarsu. Okay. Maal taate bishaan mala gakkuutti. Wallaahi laati. Amma suuraa si dhuftee boo suuraa isaa sanillee gis takkaasirra kaa'ime kaawoo maamanna moosee maaluma rabbisi godhe.
suuraa irra kaa'e. اوكي اما رفت خنا سورانا Qoy inni nuti isaa kaban adis as bahe qottu. Tana Sikirra. tun yeroo dhibba takka namatti ergamte ka sababni jidduu jiruun na dhukkubaa bar tanaaf inni waan bakkaan sii ga'uu dhabe nama kuma dhibba takka gaafa makiinaan cabxees an tanaatu barakkana na goote guyyaa sila mucaa kana sobuus guyyaa deengadda uummata harargeeti sagalee ta'ee na doorisan jees lif godheetuma kaasi dafee feesbuuk irraa qiyaamaan itti dhaabbannaan tuni suuraan tun si haa barakattuun siin jaanuu hedduutti hin shaqqalte. Hai boo namni akkamitti nama akkana godha halkan rabbii amma namni as jala amma gaafurmaanni asirra fiddan gaammahi haasa'uudha malee beekarraa fuudhuu hin dandeessu. Miseeja inni jechuun tureen isin agarsiisaa bara. Miseeja biraatiin isin agarsiisaa. Wanni godhamu miseejii sila akka inni itti ergetti shoot screen godheeti akka walii barreessan erguu qaba ture akkanatti erguu qabu ture. Bari maamman nama oguta kana goonu laal maamme amma kana goona. ati sanuma screenshot godhe kaa ishii sanuma screenshot godhe kaa Barreeffamni bar Hamzaa kiyya sagalee dhaggeeffannee jira barreeffamni waan guddaa miti bar. Risiidii agarree jirra suuraa agarree jirra sagalee dhaggeeffannee jirra. ragaan gurguddaan sadii akka iskiriinshoot godheetu asirraa hafe oguta akka footoo kanatti akkama. ragaan gurguddaan tokko suuraadha tokko risiidii inni lammataa tokko sagaleedha. Rakkoon qabu barreeffamni. Ragaan kana caala hin jiru hara gaafii biroo deemnee furmaata deemnaa cittoo buusee. Ragaa barjaa keenya inni nu bara amanatee miree murtii guutuu sagalee keessatti waan akkanaatti jira malee itti akkasitti amanee jechuudha. Ammoo sanboota leetasti ragaa leetasti maaltu jira yoo alibiraan adda nuu baase yoo itti nuufaa bareedadha malee. Eega sagalee isa walii qabdan booda dhiyeenya kana wanni wal qunnamtan ni jirti. Barreeffama kana Hono kana garuu wanni ati beekuu qabdu maallaqa kennumaan deebisaa akka hundattuu ana qofaa miti hunda keenya cinqamaa jira. Mootummaa amrii jabeessee jarri hidhame boos isaanii biyya alaa jira jaa. Mana hidhaatti illee dhaqee gaafachuu hin dandeenye. Ani ammaan itti erguu jira malee kanaaf maali tahuu anumaatu deebisaa maalillee yoo ta'e anumaatu deebisaadha. Maallaqa kee kan waadaa siif galee waan taheefi ja'a. Lakkii murtii keenya akkuma nama tokkootti na dubbisuu diduun kee baay'ee natti dhagahame barjaan inni immoo deebisee ammas ripirii irratti rabbiin halkan kana naan bari'in. Waan isin jehuun dhabee maal je'eetiin bilbila sirraa kaasamee je'ee murtiin gaafata. Ammallee rippilii lammaffaa mucaan gaafa isaa deebisu istileessa sanirraa wallaahi billaahi rabbiin na arga. Ammallee murtii ja'anii barreeffamni irraa gadi naan dubbifamu gaa bara amma murtii maallaqaa mane barreeffamaan isaa mana jira sagaleen isaa mana jira maalleen isa bira gahuu waa kanne tooftaan ittiin fiduun dadhabeedha malee maalleen hangeenya kajoo murtii bira hin jiru barreeffamaas sagalees kun waan ragaa jilas nu barbaachisu hin qabu asii wadi amma siistamni ittiin obsa aimee waan ta'an dubbadhaati. Amma kana furmaatti Ustaaz Hamzaa asii dursinaa akkamitti haqa gurbaa kana gaafachuu fi dandeenya kallattii tamiin karaa nusaa akka dandeesse nama maalalli kun maallaqa guddaa gurbaa kanaatti illee galaa duutee akkuma inni kaasa sababa kanaatti faadha manaatti illee walla gurra jiranii maallaqa nafnee fi haati mana nafnee fi haati isaa 100 keessa galaa duute okora kana keessa birriin kun birrii 800 waan xiqqaa miti. Kallattii kamiin akkamittiin murtii qunnamnee waan kana gaafachuu fi dandeenya Ustaaz Jamaal Lungettan isin nu eegalaa kutakka. Ilaal duraan durse dubbiin amma silaa gaafattan tun maallee inni deebi'uu fi deebi'uu dhabuun kuni osoo online irra hin dhufin. Numa bal'ismee ammallee miseeja hafee jiran haa dubbisu. Isinis ni gaa lakki isinis ni gaa boo wayi. Wayi mana murtiitti turtee jira amma namoo. Eega dubbiin online irratti baate si galee maallee inni deebi'uu hin jiru natti fakkaata. An reyaaliitii waan nan mul'attuun isiniif.
Yap. Eega online irratti bee. Silaa dubbiin akkam turte manguddoo gosaatiin maalini adeemu yoo kan jennu taate manguddoo gosaatiin nama dhiyaataadhaan heeraa fi seeraan akkasitti gaafatama ture. Amma kuni maal godha? Nama hunda bira gahee jira. Even dubbiin murtii qofatti hin dhaabbanne zakkillee dabartee jirti. Si galee dubbiin ballachaa dhufu jirti jee. Tanaaf waa ka gaafatamuu danda'u natti hin fakkaatu ammoo yoo heeraa fi seeraan ka gaafatamu ta'e maybe harkatu danda'a. Heeraa fi seerri akkaataa itti deemu kan mataa isaa qaba. Si galee tanaaf amma anaas tahee abbuma fedheehu ta'e abbaan waan kana irraa fuudhuu danda'u hin jiru jechuudha. Si galee maallaqni kun ammoo dhugaa fi kijiba tahuu risiita agarree jirra. Risiinni ni tolfame yoo kan ja'amu taate maybe risiin illeen kireet godhamuu danda'a. Garuu ammoo baankii laayiviidhaan dubbisamuunis waan danda'amu beeke. Amma murtiin as bahee mirga qaba maallaqa kanan fuune so waan kanaas hin goone yoo jee mirga qaba. Garuu ammoo namni ni beeka. Namni maal akka tahee fi dubbiin galaa fi deemti ilma namaatiif. Tanaaf akka itti irraa fuudhamu maallaqni kun ergamee murtii bira gahe taanaan amma booda manguddoonis hin fuudhamu. Karaa mootummaatii fi karaa heeraa fi seeraa qofaan fuudhamuu danda'a. An akkas na fakkaata. Yoon dogoggoree asirratti ani waan hin jedhuun qaba dabbaan. Gabaabumatti manguddummaadhaan innillee maqaan balleessa waan jeef manguddummaa manees hin fudhatu. Ammoo seeraan jechuudha jaartiin isaa jirti ta maallaqa irratti ergite. Reezina sababa maallaqa irratti ergite san yoo qabaatte sababaa fi yoo waan biraa dadda akaawuntii murtii gulloota gaggilaa giraati qubsiisuu ni dandeessi. Obs mattaaqa isiitii fi akkasuma waa hunda fuutee yennoo dhayxee seeraan irratti bantee osuma inni hin jirre jechuudha. Seeraan hordofsiisuu dandeessi ammoo maallaqa daddabarsuu seera Itoophiyaa keessatti waan hin beekuuf jecha maallaqa ifi namarratti ergitu seerri boksiin irraa siin fuudhu seefillee hin hidhu. Ammoo ragaa evidensii gahaa sababaati itti ergiteef yoo qabaatte laalee dubbisan akka inni kafalutti murteessee ji'aan hanga inni kafaluus murteessee si kanna hin hidhamu akka seera Itoophiyaattis anilleen kanumaan jira. Seeraan hin beekamu. Anis tokkoon dabaladha warra dubbachuu barbaadan isin dursee. Ta mucaadhaa ammoo wanni guddaan waan takka wanni dubbattuu fi waa lamaaf dubbatta. Yoo dandeessee dabarsan dogoggora san sirreessitaa yoo dadhabde immoo dabaa fi dogoggora dhufu jiraatu san akka inni dhufneef dubbatta. Waa'ee murtiidhaa irra guddaa akka dubbannuuf kan mucaadhaa akkuma isin qabtan isin lamaan irra hin beeku manguddummaadhaan tiktookiidhaan bilbilaan saayiboonni isaa warri isa dhiyaatu murtii irraa fuudhullee yoo dadhabne gara seeraatiin akka maamtaan jee kanatti haati mana isaa laffaatii fudhachuu ni dandeessi kun waan irra walii galu isa tokkoffaadha. Lammaffaa immoo qabxiin keenya guddaa ammaa inni dogoggorri nama kanaa dogoggora xiqqaadhaa miti. Hannitti nama kanaa hannaasii fi waan si dhibu gaafa teessee yaaddu akka waan mootummaa caasaa qabutti dhugaa rabbiin sin jaan nama gurbaa kanaaf boo'u nama gurbaa kanarra waa himatu gaafa dhageeffattu gurbaan kun nama tokko takka murtii nuti agarru kan qofa sitti hin fakkaatu beektaa caasaa wayii na fakkaata mootummaa na fakkaata heddumina komiitii fi heddumina nama isa boo'u galaalte gette wallaahi mootummaa na fakkaata mootummaa caasaa qabu kaachii fi achi wannoo godhu siigalee bakka inoo nama hidda dheeraa qabu nama harka bal'aa qabu sitti fakkaata nama tokko sitti fakkaata wanni guddaan namoonni asii booda amma kan kute kan nyaadhame saayibummaan jaarsummaan gosummaan seeraan heeraan maaliin abbaan dandee fudhachuu danda'a obsaan inni xumuradha. Wanni inni xumuradha qoy. Gahee gahuu baatee ana haasoo jira na bakka bu'aasoo inni kiyya. Ani uummatatti haasoo jira guddaa. Warri nyaadhamtan kallattii danda'ameen maallaqa keessan akka argataniif carraaqa seeraanis yoo ta'e inni rakkoo miti. Taasii boodaa garuu abbaan osoo agartuu osoo dhageessuu hallayyaa gubbaa dhaabbattee hallayyaa seente karaan keetilleen karaa kan akka inni ta'u qofu. Miidiyaa kana gubbatti namoota waa hatan wanni dubbannuuf tokko irraa fuudhuuf. Yoo dadhabne immoo hattummaa nama sanii labsitee nama sanirraa namni ka fagaatuu fi lamatti deebi'ee akka namni kan miidhamne godhu qofaaf. Faayidaan miidiyaadha. Isa kana namni hubata jeeyyaati. Keessattuu ijoolleen Saawudii keessa jirtan, warri gaara keessa jirtan, warri riyaa keessa jirtan kan biizinasii qabdan sababa piroomeeshiniitiin warri biizinasii keessanii wajjin isa dhayxan akkasuma ijoolleen hawaalaa fi maallaqa ergatuu fi maallaqa kaayachuudhaaf isarraan fayyadamuu barbaadan yoo jiraattani
Na amana boru dhuftanii boo'uuf jiraattan harka keessan umarraa kasaa sassaabaddaa. Keessattuu shamarran keenya dubartoonni keenya yeroo baay'ee waan kana isinis saaxilama. Jaalattanillee jibbatanillee nama naannoo keessanii haadhasaa abbaasaa qeesaa maatiisaa beektu nama jireenya isaa beektu yoo si miidhe seeraanis seerallee yoo dadhabame nama humnaanillee dhiibbaarra geessuu dandeessurraan yoo waa godhatte irra isinii furmaata kajawaan ijoollee biyyaan baa jirtu fergaan hin qabu isa kana warra mana keessa jirtan yaada kana addaa qabaatan labsaa waa'ee mucaa kanaa akkamitti akka xumuree addaan baanu warra waliigalee addaan ba'uu qabna galatooma. Yee amma carraan kiyyaa namitti ilmoo dhabde takkaatiitu yaaboo haadha waaqoodhaan jaa jette jedha akka waaqaan beeku ummata keenya ni dandeenya irraa fuudhuu tolchinee bareechinee dandeenya. Akka ajaa'ibatti yoo nuti waliif galle jechuudha. Akkamitti yoo kanaan jettan taate takkaffaa duraati namni namaa wajjin namni namaa wajjin jiraata. Addunyuma tanarratti ka Masri jiruus, ka Jarman jiruus, ka Suudii jiruus, ka Doohaa jiruus, hundinuu ka Itoophiyaa jiruus, ka Soomaaliyaa keessa jiruus nama wajjin jiraata. Namni kun nama qaba. Nama isa qabu qaba. Hiriyaa isa jala deemtu qaba. Dubbii takkaan isinii himaa maqaa namoota saniin dha'uu yeroo san Yamaniin ture baqattoota ka'ee carqii jiitu ijarra nu kaayee nu biraa deeme. Akka malee nama godhanii. Akkasitti hoggaa isaan jooniyaa jiitu ijarra nu kaanii deeman achuma tetteenyeeti akka kana wal dabarfannee gaafa san iskaayipiidha dachiin iskaayipiidha akkasi fuunee ilmoo duute nab lamaan hoggaa awwaalanii waan san bakka deebisan waan maallaqa kanarra guddaadha. Ilmoo duute Noorwee keessatti kophaa isaanii isaan lameen qoftiin awwaalan. Abbaan sun as jala jiraa anuma faadha warri gaafa san akkas godhe. Oromoon admaatti dhaabdee hadaamiitti dhaabdee akka jajjuudhatti admaa ajaa'ibaa kanatti dhaabanii ilmoo isaanirra duute namnitti ol seenu dhabamee ilmoo guddoo kophaa isaanii dhaqanii awwaalan. Akkasit duuba waan sanas deebisan afaan ajaa'ee jechuudha. Namni ni dheeysa kararratti jechuudha. Nuti rabbiitu harargee gosummaadhaan nu cuuphee jilbaan nu cuuphee waan hin jire dhukaan nu cuuphee gadigaloo namaa nu godhe malee noo akka gaariitti dandeenya wiikaan ni dandeenya. Takkaffaa duraatii mucaa waaniin gaafachuu fadhu murti guuta dhufee lakki maallaqa sararraa 600 deebisee 500 deebisee nuun jechuudha mala. Waan xiqqoo takka mucaa kanatti ergee mucaa eenyu alii dhiifama wajjin ati anamma kiisha murti guutootiin jira reefuun tana wanniidhaan jeemi arreefuun tana mucaa naasoo jiru kunis iyaayeedha. Riisiitiin inni fidees iyaayeedha. Sagaleen inni fidees iyaayeedha. Waa hunda iyaayettiin fixa jechuudha. Taayitiin booyyeessu jira beekadhu taayitu maaliif akka jibu jira. Maaliif jennaan nama Hamzaan na beekaa osoo amma dabbaal dubbii tana naa hime gurra rabbiin naa ure dhiisi kaniin boonaa uradhanii hin qabu saniinuun dhaga'u jechuu barbaadeeti. Maaliif nama 9 fi 6 wal fakkaatan 5 fi 2 wal fakkeessa murti guutuu bileessi kiyya. Kana waan taateef amma waaniin siin ji'urraa amma waa hundaa'uu laazaalika fi shakki tuwwaa takka waan shakkii qabaatee miti. Wanni niin bakka kanarra si gaafachuu fedhu horii kanarraa kara jaartii teetiitiinis ta'ee kara birootirraan wanni sii deebise wanni wooma xiqqoo takka siirraa deebitanii jirti qarshuudhaan illee yoo taate maallaqa kanarraa. Obsa keenya dhiifama wanni beeku waan irratti erga. Bar bilbila ona jalaan kaasu bari deemee barbaadde bar televezyiinii irratti haasa'an jeensin jeebarraa mala kana deemsisu jechuma gaarii naa bareedaadha. Maaliif deebi'ee hin jiru moo ni jiraadha? Hin jiru lakki hin jiru akkas. Seenaa jeebuu miti jechi gaarii naan deebinedha. Jechi gaarii nuuf hin deebine hoggu takka uummataa hidhame jaanii hoggu takka kunoomichiyyoo asii viizaa jabuutirra wallolu jirra jaanii tatanaa dhiisii bira kuti. Dheengadda an Abdoo Saalaa waggaa 16 dura Yamanii wajjin nyaannee damiina keenyaa Abdoo Saalaati. Dheengadda hoggaa Abdoo Saalaa isa wajjin dhufe murti guutoo fidee dhufe. Namootuma akkasii saniini murti guutoo obboleeyyan kiyya Riyaadiis Oromoo ciccimtuudhaa jira. Dhaggeeffadha. Namootuma akkasii saniini aboo koottaadha. Laal lukkuun jette nyaadhee fixuu dadhabu balleessuun dadhabuu jette. Afaan isaa jeessuun dadhabu. Takkaffaa duraati. Wanta kan akka dandeetti silattuu beeytaa gaddaafaan maarreedhaa sabuun cabsuuti. Maareetiin jira
gaddaafaa maarree nan kannee janii beekte jumlumattiin dha'e nuusi nan qattoonni tumboota aggaash godhuun keenya waan oolamuu miti jechuu barbaadeeti. Kanarraa ammaan tana dhiifama naa godhi Hamzaa Sheekaa akkasuma obboleeyyan kiyya hundi keessanuu jechuu barbaadeeti. Bakka kanarratti waan kana ifa daliila dabaafanne murtii guutoo yaammachuudha. Amma murtii guutoo yookaan yuuzariin as jala jira. Dhuga baantaa dila takka irraa jalqabarraa kaasee jira. Ni jira. Anka akkana isaan jechuun jiru obsaa Yuusufi. Waan kana taateef dhuga baantaan teetis as keessa jiraattee sagaleen tursilattuu wanni maan tanaa namni kun xiqqisho booda jaartiidha wajjinuu tiktaak irra rafuudhaaf ta'e waan biroo bira kutee jechuudha. Maaliif waan roobni hin geenye sanii asirra fiduudha jiran namni kun eeziidha noormaal na wabiibii. Maallaqa mucaa kanaa osoo namni sin dhageenyu waan si jalaa hafuudhaaf deemnuu miti. Ani yemmuutti godhi naani. Obsaatu. Naani ogutaa kan mutu godhi jawaala kee bira jirtu? Hamza mutu godhi. Qabaaf. Okay. Maaliif jennaan namni hundinuu shiggireedhaan nama numa dhodhooyinaa shiggiree xixiqqoodhaan. Ammoo mucaan Seefii Sayyidanaa Aliidhaa taarraba lamaa saniin dhaawame. Radiyallaa wannoo inni jechuun akka gaarii dhawee jechuudha. Seefii guddoo saniin dheebeeyte waan kana taatee jechaaf ammaan tana wanni tun waan akkatti gartee wal dhiifnuu miti. Laalaa dhaggeeffadhaa rabbiin nama sadii nu duuba ni jeenjan. Hin dhaga'u jeenjan rabbiin nama sadii. Nama waya baluun kun na jibbee akkamiin tahaa jiruun sin dhaga'u jeenjan. Fakkeenyaaf dubartii wajjaarsiriyya kun na jibbite jettu. Yookaan gurbaa yookaan ati jaarsaaf jaartirraan dhaga'u jeenjan. Maaliif jennaan maaliifiin heddummeessee uume. Nama dachiin na rakkattee jiruunis walarta farisnaa jee sin dhaga'u jeeni jeen. Nama gartee abaluun kun na jibbee jiru gartee namoota kanaanis nama ammaas deebi'ee lamaan walirra qabe hin danda'amuu jiru. Rabbiin nyaaraa utti bute jennama san. Maaliif jennaan rabbiin waan hin danda'amne kuma bira qabee tanuma danda'amu qofa uumaa isa gabbuuse. Rabbiin waan hin danda'amne samuma keessatti bira qabe tanuma danda'amtu qofa gabbuusee jechuudha. Waan kanaafuu jechuun waan gabbuute tana irra ni dandeenyaa mucaan bultii mana isaa dhabe. Amma bultii anamma inumaa waan birootiin shakku jiraa'u isin amma tana jettaniimi bultiin mana mucaadhaatis laaqamtee jirti mucaan hin dubbatin. Maaltu na ajaa'ibe beektaa obsaa kiyya jiddumaa waan kanarratti. Zabana kana hawaasa keenya kana si ajaa'ibsiisa. Laal mucaan kun waa meeqa walitti dhaabee himatee maallaqa as jala yaa'aniiti maqaa murtii kiingi jedhan. Mucaan kun waa meeqa himate bakka kanatti naasuu dhabuu ilma namaa yookaan jaaramanii dhufuu isaanii. Wanni tokko mucaan kun kan himate yaa hawaasa kiyya birrii 800 na nyaatame. Yaa hawaasa kiyya tatti aantu ummaan tiyya na jalaa akiramte wanumaa waan kanarra jiru. Inni sadaffaa bultii tiyyaa sababa kanaa diigame. Ji'ee mucaan kun waan kana hunda walitti dhaabee hawaasa kanatti himu jira. Rakkoo namaa dila kana arguu dhiisaniiti isa hateen bagaa hattee sadarkaa hawaasni yaada akkanaa yaadurra geenye laala. Laala yaa jarana rabbiin boru haqa kee bakka biraa kaayuu danda'a. Akkuma mucaa kana jalaa haadha fuudhee haadha si jalaa fuudhuu danda'a yoo qabaatte. Laal rabbiin sababa xiqqaa tokko godhee bultii